dhiifama gaarragaa kushiinaa keessan dhaabbadhee jira jechuudha. Hojiirra jira shoorbaa dalagaa gaawwaa danfisaa kottaa gaawwaa dhugaa kottaati buna dhugaa isiniin jechuun barbaada buna danfaara waan ta'eef qorra kanan ho'ifadhaa isiniin jedha. Ijoolleetu gaafinattuume jechuudha. Sumayyaanii biyya galtee akkama biidoo ishee irratti dubbatte biyyan galeen jenneere. Isatu ijoolleen tokko tokko maallaan jedhu beektu haadha kootuu jalatti Sumayyaaniin sobdii biyyan gallee kushiinaan akkasii biyya keessan jiru jedhan. Dhugumaayi ani beeku an dhugaa rabbi maali sobamma kana ga'u daawwattoota amma kana sobdii daawwattoota 200,000 wayii qabdi isaa oltuyyuu daawwata nama gurguddaa fa'aa keessa amma kana sobdi moo daa'ima moo ijoollee jira moo kam waan isaa dhuguma moo soba ijoolleen tokko tokkoon sobdi biyyan gallee jedhanii anis immoo deebisee immoo beeta gaafa yaada naanneffadhee ilaalu dhugaanatti fakkaate maaliifi dura mana haadhaaf abbaattiin galtuu maal gochi mana kiraayee qabatte saniyyuu immoo kushiinaan mana ga'u hin jiru keessa ijoolleen deemtee bayyuu maal jette ijoolleen maskootiin akkasii biyyan jiru maskootiin akkanaa biyyan jiru hin jira ani gaambee kola laa dhugaadha ta'ee sobatee addan baafanne ani garuu waan sobdu natti hin fakkaatu waan fedheef iyyuu sobaaf dhugaashee walumaan ilaallaka biidoo sattaanuu irratti yoo Itoophiyaa keessa jiraatte maani edaa bakkees immoo baateen daladdu beektanii rakkoon ishee Saayidoo waan dhokachaa jirtuuf iyyuu bakkees baatee hin daladdu bakkees baatee waan hojjettu natti fakkaatu garuu jechuudha. Hin beekne wallaayii dhugaadha ta'ee sobatee addan baafanne qabeettaa ijoollee tokko tokkotu shakkii natti naqabeettaa uummata koomintii tokko tokkotu sobaa hin gallee kushiinaan akkasii eessa jira biyya keessaayi achuma keessa dhokattee jirti akka Saayidoon deebi'ee galuudhaaf akkas gochaa jirti malee lakkii jedhan maajoo natti dhufanii. Hin qufa'u akkas jette jedhanii jechuudha dhugaadha ta'ee gaambenne maal ijoo nan badee ammas Saayidoo biyyatti deebisuufiire maal jette beektu biidoo see keessatti ayyuudhaanii ayyuu jaarsa keenyarraa qabaddu jaarsa keenyarraa hidhadhu ani san barbaadu jedheera miti ani dhimma isaan qabu inni maaliif na duukaa rooraa maaliif na duukaa joonjaa na duukaa hin joonja'iin jedhiini jaarsa keenyarraa qabaddu gali jedhiini. Jette ani beektaa saseen gali jedhiin jettu sana maal shakke beektaan sobdii ofuma isheetii barbaaddeetu akka inni Itoophiyaatti deebi'ee maluma siisteemuma wayii humtee akkatti deebitu barbaaddeen see beektaan malee maalan beekaan hin galte ta'e gaambeen nula walumaan ilaalla kalaama viidiyoo ittaanutti yoo akkasii amma yoo dhugaadhaan galteela yoo dhugaadhaan dhuguma galtee nun sobduu ta'e wanniidha. Baadiyyaadhaaf abbaa ishee viidiyoo waraabdee nu ergiti obboloota ishee kana yoo haadhaaf abbaa miidiyaarra baatu baatte yoo obboloota ishee kana nu arginaa jechuudha. Baadiyyaa Itoophiyaa moo jedhamtu argine bakka namannaa jechuudha. Amma gidduu gidduutti Saayidoo joonjessuuf ta'ee kanaaf ta'ee gaambeen nu kaarabba laaffisu malee joonan badee. Biyyeen nu nyaattee jarnatti dhuftee moo maayinni qufaa'u manaan keessaa qufaaroo biyyeen na nyaatte malee rabba laaffisu dhugaa rabbii hedduu tokko ulfaata dhugaadhaan galte ta'ee soba ta'ee gaaddan baafanne deengadda si'an sanaan jira yoon siin jedhee piraankisi godhee ati dhuguma jetteetu na dura rooroof taa'ee ati dhuguma jetteetu na dura naannoftee na barbaaddaa'ii nan barbaadinii ani fedha keen qabu jettee ammas Saayidoo joorsuudhaaf ta'a malee ergi ijoollee nama tokko tokko shakkine natti uumanii lakkii tokko tokko immoo maal jedhuuni baga nagaan galte Sumayyaa baga rabbiin nagaan si gashee jedhuuni amma Amaariffa sana gara Oromiffaatti deebiftanii ilaaltanii sin ijoolleen isaanii warra soddaa kana nagaan beektu beektaa amma ijoollee keenya miti kan laayikii godhuufi laayikii baay'ee argatti ijoollee keenyaa miti ijoolleen keenya Oromoon laayikii namaan godhanii namuma tokko darbee jira malee ijoollee warra soddaa sanatu laayikii godhaa fi dhugaa rabbii Amaariffaan barreessuuf ta'ee ijoollee Oromoo keenyatu Amaariffa baratee Amaariffaan barreessaaf ta'een beeku malee goota koo cimtittii koo dubartii jabduu koo ati gootittiidha barnu boonsitee dhubara koomentii seen agarreessine koomentii seen Oromiffaatti deebisaati ilaalamaanii Oromiffaatti deebisaati dubbisaa ilaalaa achumatti hin jira bakka akkatti Oromiffaatti deebisan hin beektanii moo viidiyoo isinii waraabuu booddee yoo hin beektan ta'e viidiyoo isinii waraaba Amaariffa akkatti Oromiffaatti deebistan ilaaltan malee ijoolleen isaanii baay'ee jajjabeessuu bare isaan tumna ta'aafi dhugaa rabbii isaan tumna ta'eefi hamilee ta'eefi isee jajjabeessuu isaanii jechuudha ijoolleen keenya ofumaa mimmaanii mallattoo boo'ichaa ergitiif malee sobuun keenya wakabaadha wakabaa gashiitu ijoolleen keenya
Malee egaa waan isaan beeknu egaa rabba laafisuuf malee dhugaadha teessuma kana ta'es hin beeknu egaa maal beenna reejoo hin beeknu kaa mucaa kanas olii gajjoonjessuuf taati egaa hin beeknu Sa'iidoon silaas olii gajjoonjee akka ta'us dhabee mataan isaa joonjee achi dhaqa barbaacha. Amma immoo kan Itoophiyaan jira jette kushiinaanis immoo dhuguma laa kushiinaa Itoophiyaan fakkaatu maanii kushiinaa Itoophiyaa warra akka amma ijoollee keenya Finfinnee keessa jiraatanii amma kunoo maalee warra akka amma hoteela gurguddaa kana qabatanii jiranii mana gurguddaa kana amma warri sooresse kun hoteela gurguddaa kana qabatanii itti galu beektaa manni maqaan isaa jihoon harkaa bade kondominiyeemiidhaan kana laa kondominiyeemii baanan kana isa nama sossooressa qabatanii nama qabeenya qabu kanatu qabata jedhanii amma warra akka amma ruuttaa faabirishii kun warra akka amma goddanyoonni ruuttaa faabirishii kun kushiinaan isaanii akkas miti kanan fakkaatu. Kuni kushiinaa isaatiin jedhee kuni kushiinaa kaayintinii fakkaatinaa jiru kushiinaa Sudaanii ta'innaa jiru beekuun kushiinaa Sudaanii illee beeku kuni kushiinaa baadiyyaa wayiiti baadiyyaa isa cafaxxaasaa ol badaa gabbadaa isaati kuni naannoo Itoophiyaa kaayintinii ta'innaa jiru Keeniyaa kana ta'innaa Keeniyaa deemte ta'innaa deengaddas Keeniyaa maqaa dhoofti malee kuni kushiinaan kuni Itoophiyaa keessa jiru laa dhuguma jette ijoolleen koomentii kootii jalaa dhuguma jedhanii kuni keessa jiru dhugaa. Kuni wanni keessan jiru beektaa kun Itoophiyaa keessan jiru kushiinaan kun dhugaa ta'e gaambeennu laan murteessuunis hin ta'u namatti murteessuunis hin ta'u garuu dhugaadha yoo galte ta'e haa ta'u rakkoon qabu Sa'iidoon achittiin argataa jechuudha yoo dhugaadhaan galte baate viidiyoo waraabuu hin dandeessi Sa'iidoodhaaf illee hin ta'e jechuudha hayyuun isaatti jirte waan ta'eef lamman isaanii bakka tokkotti argataa jechuudha. Kan kana achi amma isheen immoo amma sobdeemmoo siisteema uumuudhaaf achi keessa milixxee jechuudha. Milixxee achi keessa milixxee siisteema uummachuudhaaf Itoophiyaan galee Itoophiyaan jira jettee gaannan magaalaa jooja'ee jedhi Sa'iidoon garatti ba'us dhabee joo akka ta'us dhabee manni immoo kakaawwannaan immoo amma xiyyaara qabatee jedha akka barbaade deema karaan isaa banamaadha waraqaa qaba isaatii barbaadetti ba'ee isaatii barbaadetti gala Itoophiyaan immoo bu'a gaafa Itoophiyaa bu'u immoo haadha kootii achi addeebitee immoo bakka akkasiin jira jechuun seen oolu. Kanaafuu jechuudha dhugumaattuu shakki keessa nanaxxanii illee beektaa sida gammadeen tureeyyuu Sa'iidoon isin gala bakka rakkoon qabu hedheetanii baay'ee tokko gammadee baay'ee tokko natti tolee ture. Amma immoo kaakunoo argee kana ijoollee shakki keessa nanaxxee ijoolleen koomentiidhaan soba itti kushiinaan akkasii Itoophiyaa keessa jiru jedhanii ijoolleen beektaa alaa ijoolleen tokko Finfinnee keessatti guddatanii wallaalanii akka keenya baadiyyaa kanatti hin guddanne. Finfinnee keessatti warri guddatte ijoolleen hin beekti kushiinaa Finfinnee keessa jiru anillee kushiinaa Finfinnee keessa jiru hin beeku anis bakka mana kiraayii bakkee keessatti waa gabbaanii biddeen toshannu malee hin beeku ani kushiinaa Finfinnee kana isa akkas mana keessa jiru kana warra akka faanii fayyoo jaalalaafaa kana mana keessatti waa hojjetan kana hin argine anis immoo quban qabu jechuudha. Kanaaf egaa rabba laaffisu kaajoo maal jennaree waan jennu hin qabnu. Egaa rabboomatti laannee rabboomta laaffisuuf malee hedduu ulfaata. Dhugaaf soba isaa viidiyoo sattaanurraa laallaka yoo dhugaa ta'e bakka keessa baate viidiyoo nu waraabdi yoo soba ta'es immoo inuma argina kamaa numa laallaa jiru murteessinu sana kanas hin jennu. Egaa waan hundaaf iyyuu rabba laaffisuu fi rabbi nagaa buusuuf akkasii abbaa goona jaartiin natti dhuftee na hiyyisiifti sida'u viidiyoo irraa na kaafte meenan deemaa ijoollee keenya jajjabaadhaatiisin. Omaan taatu isheenii Sa'iidoonis omaan ta'uu numa jiraatu isin yaaddayinaati jajjabaadhaa laayikii godhaa immoo ishii laayikii godhaa abidda qabsiisuun deemaan nuti abidda qaammanna akka warra baadiyyaa suudii dhufte. Nan shakkeen baadiyyaa suudii kana beektaa laa abidda qaammanna laa nuti beektaa abiddan qabsiisa galgala yeroo hundumaa abidda qabsiisuun na ajjeese. Ganamallee yeroo tokko darbeen abidda qabsiisaa dhaqu. Tu boqqolloo wayii jiraate illee boqqolloo wayii waaddatu boqqolloon gaan jiru. Innuma jiraadhanii magaalaa kana gaanaa naan fidan maleessaa fi dura shaqaalaadha maaltu fida maaltu isaa yaadataa miti. Akkasii ijoo abidda giimii isaan bobeessuu deemaati chaa'oo jedhaati. Ana ofirra laalaan iyyuu viidiyoo kana hojjechaa ragaa laayikii naa godhaashee laayikii irraanfattanii duddubatti deebi'aati laayikii naa godhaa. Hedduu tokko galatoomaa isiniin jedha kaa ijoollee keenya.